Dabbaal jennaan dheerina gaaraa qofa osoo hin ta'in gannaa fi bona hurree hagooggachuu isaatiin daran beekama. Gannafaa hurreen irraa haftee baddaa naannawaa hunda waan hagooguuf maanyaa hurreedhaa tan duumee isaa wal simtee samii dhaabbattu malee gaaraatu bakka tana jira jechuunuu nama dhiba. Bona aaraa fedhees ta'u tuuttoon isaa mul'achuu baattullee birraa kanarraa eegalee lakkuma bonni as deemuun hurreen isaatis jalaa ol saaqamaa waan deemtuuf wayitti eeggatee dhawaataan mul'achaa dhufuun isaatiis ifiifuu dabbaal ganna garam godaaneeti bona bakkatti deebi'aa nama jechisiifti. Walumaa galattuu ija halaalaa tandachii dabbaal hurree duumessaa fi hawaa walirratti mil'atuuf utubaa faxee samiidhaan dhaabbatu waan fakkaatuuf isaa duyda shiireessee biyyee gurraattii gubbaadhaan daggala uffatee san gubbaadhaan hurree hagooggatee akka dal'uu gaalaatti duyda gaaraa gubbaa taa'u hoggaa jala dheexe garta. Akkuun bishaanii hangarayyuurraa burqee gadoo dhangala'u daggala jalli dukkanaa arrii mukaatii fi mana shimbirroo goljaa booyyeetii fi booyiraa jaldeessaa gagarii borofaa hawal'aa'uu fi diiggala weennii hafurga'u gogorrii qaaqqiftuu fi adarii ragaddu wacaraachaatii fi yadaloo shimbirroo shurufkaa moorreetii fi urgaa daraaraa bissii mi'ooytuu agamsaa fi goraa hamimaniiti hamdhiisan haantu haan daranii keessaa birraa kanafaa isaa magariisaa fi halluu daraaraa garagaraa kan duraan qabu gubbaadhaan hadaa itti barreeffate tulluu ardii tanaa osoo hin tahin waqaanaa jannata keessaa tan kitaabni himsan fakkaata.